Siya kopling siguro. Faayidaan teessan. Mee akkanatti nu lamaan akkanatti haa ta'u nu kana mee dhuftanii viidiyoo raabbatanii waxbaaxaa kopling yeroo godha. Naala bushakla godhe kopling maali faayidaa akkanatti gadduuttee ilaa gammaatti taabiin kan kee kuma kudha lamara jira. Ajuuza. Taa'ee nu daawwata taa'ee viidiyoo nu raabbata. Darsa. Godhe taap godhe kopling yeroo godhe gadi qabi. Nee. Miqanyummaan diluu marmaal faayidaa isa qabu yoo mana kana gajjaja beestanii mintoota irraa birattu irraa fudhadhu ilaa yoo malqee hamaatitti bakka fataa zanaa jedhate bakka inda bana garachillaa namni immoo akka abdii gadaachoo sanfaa ofirraa eega ol si kaasee gagattaa isiin jiru sanfaa wallaa billaa ittana malee ol hin qayin yeroo geema taphattu abbaa feete bulu hin qayin okee ati qaaliidha ati warqeedha bakka intala shawaati. Baka dalam jawara yang kubang tuan kita. Amaseganallah. Okay. Thank you, Muhammad Bayan. Ish. Uga kita abdi kita tu sampai firagun kabagu ya tu call kai gadi buina. Bulog wallah billah ogan thana male jeta. Wallahi nama jaya la kade jani nama mare. Anam wasan wallah billah ziyada be yo tele barbaru ma bagana ni zinjara male achi gangaladu minamine zinin jawan. Barbare ke sana tejis taatille ya ilahi. Barbare wallahi bakka ati dibattu ana dibata malee warabbil kaaba sina dabukam. Si malu masih guna me ani intuni wallahi mi so. Miskin ati wallahi ati khayz kan ke kullu lamtu nama qabdu amma namun gargar khawali kan ila yawm al-qiyamah wali dibsan wali odan wal arsa wal biraba qatan. Nutibar yo adabane wallahi wal kabajna baka kabajni jiraatu qaba baka malu jenna ya yoro gargari ogati arte mi ragesa galte wara toko bush walgo namara sanu dabne walita ya jenama wankaram lu sene nunar arsu damo luma fararamna mane no ati akanumano jannatani gallaramman hamtuma nama muslima gabakan nama tokko warra jannataatu natti ol seenee jennaan nabii Muhammad alayhi salaatu wasalaam jisaawwan gaafatame bu'aati nabii warra jannataati siin jenni maali jennaan bar hojiin koo ani namatti naafuu fi nama quudhaa haasisummaa kanan qaqqabu jeen kogaa deebi ammallee ati bakkuma gaafa kaan isa hin jirta amala federaashinii kun bakka gaafa kaan ya itu ayah jenis ane wallahi. Mal, la. Si ati wana suftu ada baca lupa. Wallahi mal tadi si ati. Ayah bar firashi ni mana kayaknya pun mana gapa kani tinggi baru dia mal tadi. Firashi mal tu jelas anis haluni tajra. Kono bakati buna tehnya do Yunusan yar. Wallahi batam turun batam itu berbeda lah. Amma di Syamsa kan nafer kita mau nergut. Kanamo. Sifta garu balla large no. Ajin se kan man media ana budara sinya talab. Si ergu? Nargu lebot ya kale. Wallah du dahanan narku wala so nashkum ta. Kali cadem bakka jaarti kan keessa yaa shukkumtu nyaata sitti fidaa turte kalas deemi shukkummadu wat bata afani walla qodi ati tajjinniti fulana keessa sinne dande namitti atakkan kanatti ofin dagattin ati rabbi ofirraa eegati ati obboleetti haqqi nama sirra jira. Ani ni kan kenar ranjuro. Enggak berarti salah tezo mantus hakki kiyammo berapa titti salah ni fi wala so mana injiro adde tiya kale makbuli mi jante. Haga mantu jura ko hak ni kan ke kan mantu na rajura. Agen ya na rajuro. Kanin sivje chamarade sivje chamaret sivje chawame kate Boleh, medis gamu hari ada jizin. Ane hakin dia baku mata tak tizen kopan mal tu nanggian. Gafu ma pimpin dia tu kopan dia kan. Asera
Minaamini hin beeku. Finfinnee boolee katamatti buunaan ani badde. Micaa namaa kan dhufee siinsi madhajee ilaala akkanatti morma irraa lafatti gatee irratti jira. Kashlabbeetan. Wallaan diis. Abbuma fedha kasinsi madhajee dhufu kanatti handa irra qabu. Ana family kiyyatu na Bakka lubbu yeroo gaarii fudhadhu hawwadaa hin deemu deemaa jimaa fudhadhee deebi'u deemaa. Ammoo ijoollee gargaaru. Laa dhageeffadhu lubbu. Ani laal ofii kiyyaa akka fedhe ta'us ani nama miidiyaa kanarratti olii gassi oofuun fedhu nama wajji haasa'u itti ilaalladhu lubbuutu ishee. Anaaf namni kun tokko miti. Duriyyeen tokko miti. Ani nama jechaan seetu tokko hin fedhu. Anama fakkeenyaaf anamma arraba itti bareen jira. Wallaahi billaahi gaafa ammoo ati gartee asiin maaree siin jedhan. Bakka ati jechuun nama gara islaamummaa dhufe kana nama hundaaf fakkeenya ta'u waraata. Hin beektu ati isaati. Osoo jechaa waamee gadarra deemboo asii amantaan naarrabsanis waa'ee arrabaatii fi waa'ee amantaa maaltu itti fide jettee amantaa ta'e irratti du'aa jirti. Irratti jajjabaataa jirti. Wallaahi namni miidiyaa kanarraa arrabsamee arrabaan akka malee awwanni itti geggeraa kiyya keessatti wallaahi wabillaahi jaarsa gaarii si kadhataa jedhu keessaa isa takkitti itti taana qofa. Dhiira siin miine, dhiira siin dararre, dhiira haqqee ta'e beeku. Wallaahi dhiira eenyummaa kee beeku. Dhiira gartee si jabeeffatu, kasi kunuunfatu, kasitti hin kijibne, kasitti hin faradne. Akka rabbi si qabu wallaahi inni irraan du'aa si kadhataa jira. Wanti guddaan amantaa kee jabeeffadhu, quraana kee jabeeffadhu, quraana keetti irraa addan bayini bakka gartee ijoollee garee quraanaa jalaa illee hin bayini. Tiktookiin kun baay'ee nama balleessaa jira. Wallaahi lubbuutti jedhaamsanan si dhaamatan. Wallaahi akka keenya kanatti amma fakkeenyaaf amma tiktookiin hangate waan sangootu malee yoo akka tasaatti geema taphattee adabbii namni siif kennu taate ani intala musliimaati. Ani intala musliimaadhaati. Rabbiin guyyaa keessaa islaamummaan naa kenna alhamdulillah rabbil aalamiin jettee safuu fi aadaa eeggatuun qabaa. Kasafuuti yaa hin muluqne adabbii naa kennii jedhiini ittimi. Immaa quraana qaqareenaan jedhii jeniin ittimi. Kanaan ala immoo ol ka'ii fi gabbaadii kanarra taa'ii jettaan quba kanatti keessa. Wallaahi wabillaahi. Qaamsanii seedhamu kana. Wallaahi wabillaahi narraa qabadhu. Amma eessa deemu? Takkitti kana narraa qabadhu. Akka waan kaan immoo akka feetetti raa fudhadhu. Wallaahi. Wanni nan si dhaamutan hogguma adabbii taphattu hogguma geeme qabattu achi taa'ii minaan maaree ol godhii siin jedhu kana rabbiin si qabee tana ofirraa eegi. Taarraa fudhadhu ishee. Waa si haa gaafadhu. Quraana isa danda'u. Waa si haa gaafadhu. Okay gaafadhu. Eessa deemuuf deemtaa? Wallaahi kun amma nyaata nyaadhee maali salaatee masgida gandaa masgida meeshanitti gabbee salaatee achiin jimaa fudhee deddeebi'u deema. Abadaadha akka. Ati bar jechuun osoon akka ani jimaa si dhiisisanitti dhiistee haftee silaa jechuun yoo ta'e silaa tujaa. Lubbuuti yaatu gaafa kan waan beektu guyyaa torbaan tokko dhiisee tan boodarra baqqaa yaa hin danda'u maaliif jennaan asitti illee bargaaf tokko dhiisuu keetan barri. Abii ko thank you. Hin jiraamte habiibti bakka tana bakka ati rabbi si haa teessu. Sibiraa jiraatu bakka rahatee jiraadhu rahatee fudhadhu yenee fikir yenee maari. Okay? Quraana mana addan baamale. Wanni nan si dhaamu kana daraa please quraana. Please wallahi qalbiin quraanaan dhaggeeffadhu lubboon hin seemu. Qalbiin yoo quraana gadi ilaalle akkuma kiyyaa kanatti daangaa biruutees please na wajjin kararraa hin maqeen quraana jabeeffadhu please naan siin jedhe. Daraa quraanaan addan baay'in. Wallaahi inuu yeroo gargariiti tokkotti sudeessa kana itti bani laallaayi fi dhaggeeffadhu sudeessa kana itti bani dalagaa ta'e oofadhu waan akkana kana dheessi waan akka ammasitti ol darbanii kana afuuffaa kun dalagaa warra baalagummaati sharmuxummaadhaati waan ta'eef wallaahi billaahi dheessi namni ammaa baalagummaa jira akkana kana quraana keetirraa dambanii jabaadhu. Waan ta'e sinaan jedhu. Siyaatiitiin siin jedhaa. Amata dhufu sargii dhaltee aruusa kan ka'e anaas si godha anaas si boonsa aruusa keetirratti anaati itti uummataa isa ol qabachisa ishee
Nikaa kiyyarraa Ammoo illee dhiira siwa. dhiiruma dayyuu isa ofitti akka rabbi sitti hin qabne dhiira yaa'u hin jira miti ha qabeenya qabu ha miskiinaa agartee qalbiin isaa imaanaan guutamte ha sin miine ha sin daarsine ha achi sin oofne jabaadhu halkanii guyyaa du'aa kadhadhu okay yoo ati nama gaarii taate dhiirtinis gaarii argamti dhageessee nagaa naa turisii hin jaaladha ishee Qoy. baay'ee. Deemtee ati asumaan immoo Jima jira. bullagaa lubbisa sa'aatii deema. Arra hodhistee hojii maal? Muhammad Amin Bale ol galchimee natti dawalaa jira darasaadha. Garuu immoo waa si wajjaasa taanaan ol galchi inni nama wayiiti ishee. Qoyshi faayee gini kaasitti haasa'uu Ustaaza. barbaada. Ol galchi nama ustaaza. Ammoo nama ijoollee wajjii haasawittis haasawa seeraatuma haasa'e malee asumaaf ol ka'u akkas isaan siin jan qofa ol hin kakayin waan feete hojjaasa. Muhammad hin jiru. Uno hin jira wayi anaatu ol galcha. Lakkoofsa tokko barreessi hoo. Ajaartii namaa dhungate ol barreessi. Booni Yoo hireet gaarii rabbi si haariu qaaliti. Muhammad Bayan. Wallahi rabbi waan gaarii si kaa'an ishee. Sodda, assalamu alaikum. Wanni nan siidhaamu mallee ijoollee quraanaatiin addeen beekamuun si jedhamu tokkitti siidhaamu ishee. boosena boosisuu fi hammaati. Ati garuu kophaa sitti akkaatullee anaaf dhuguu gaarii ishee. Please Maaliif jennaan? kolfa miti garuu jechuun baqaashi maal taate? No, wallahi, no, yaa'u hin jira miti. Ani nama wantollee nama fakkeessolleedha miti. Nama bakka yaa fakkeessollee hin jaaladhu. Ati yeroo naaf jettee boosaan illee si wajjin bo'uu hin danda'akko. Bo'uu hin qabdu wallahi. Mana boksuu fi Assalamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki ustaza dubbisi haa ustaza dubbisi. Taza. Maduwaan mimaan sa qabe. Muhammad Bayan. Ustaz Muhammad Bayan. Dubbadhu please anatu booniyyee teetu si dubbisuu jira dubbadhu. Anatu si Sagaleen? ni jira keenya koo kan isaa sirra malee. Jaartii yaamina fakkaata. jechuun yaani garaatu isa wanni jedhe. Muhammad Bayan anatu siyaamaa jira booniyyee teetu siyaamu jira haloo jedhe. Ani boofan kanas. Haloo. Warri koomentii Muhammad Bayan jiraati barreessaa sagalee naaf ta'a. Sagaleen biyya ni jiraame. Jira maal anoo boosa jedheeti nan garaan nanaa jira koo. Eessa deemi? Bakka achaawu ishee. Nagattee deemuu fi Bakka rahaa gaarii mul'adhu ishee. Si hin jaaladha yommuu. nagaan deemi Hanga nagaan namni- deebi okay? Hanga namni namichi tana jalaa hin haftu naan jedhu
tus kabritus yala na buti singa ba yaba kaguddan singa ba Ani Alelam. yero ga gari na froddo shi Bayan. Muhammad Amin hasa jimba ka khalas min de mashi Muhammad Amin wa jimba jollo ol gala foddo riyata kheba kenna ba Nikah ki yesir ta fayyatini jarti nama wajin ma sawaran. tole jad tole jariya kenna ba ol galchi Ani tole jere jira isa tu ambra dubbatu jira. Tap okay ol gala bak yalla bye bye Bekka demte. Demtere negatere. Demtere narapagatere. Bye. Bye Muhammad bayan nagaan gadi nagaan bayi nagaan gadi shim. Bye galatomi du'aa inaaf goote du'aa intante qeebalamaa jirti jaarsallee jaarsa bareedan argadhe isaati umraa deemtee du'aa inaaf goote sun maashaallah wallahi gaafa nikaa kiyya bassinaafin thank you abdu galatomi jaarsi kiyyallee amiin jedhee jira gaafa san jechuudha gaafaati du'aa inuuf gootu san qo'e Abdu galatomi sanyiko. Dhuguma. Haaloo kennaa. Isin maal jettani mee yaani jaarsi gaafa ustaazni tokko du'aa isiniif godhee du'aan isaa qeebalamtu maal jettu? Baay'ee tokko qeebalame du'aan isaa. Haadhoo koo hin jiru sagalee kee. Ammalal mekiri asfallegaal tokkoffaa mucaan shoottiidha siigalee barnootaallee hin qabu siigalee barnoonni inni qabu qoratamee innis badii ufii badiin kiyyaa anillee akkas tahuu jedheetuma innillee amanee dogongoraanii wanni sun ka dalagame akka namni kooppii as muramee achi muramee jedhu waan kooppiillee dalagamee miti akkasillee beeytu afaanumaa ayyamilaa solamtaa honono dhiifama gaafatee jira akkasitti bahee waannaan inni bahuudha bahee jira alhamdulillah hides nu edheera bahuu isaatiif warri asirraa birrii wali guurree shugguxii binnee asiin kaan goonee asiin roozaa dhabamsiisne maali jedhan san tuna ajaa'ibee homaallee wanni isaan fidan hin jiru guyyaa sadi daratii kiyya nafee luka olirra kaa'ee suuqii tiyya barandaa irra taa'ee eegaa ra'ee mata akka kaas bira. Akkasiin jedhamu bee wanni miidiyaa marratti afaan namni miidiyaa marraa waca malee namni takka ka dhufee afaaniin feestofeesii waasiin jedhu hin jiru. Dhiira katay haa dhufu jechaa ture namni takka hin dhufne alhamdulillah mucaan nu bahee ajandaan cufame yoo ajandaa biraa haaraa an borgabbaan illee karametti dhufan saniin dheeyinee deebisnaan siin jechuu barbaade. ulfaadhu galatoome ati waan guddaa dalaydeerta lookaani maal jedha beektaa yoomaatuu ka'iisuuftu taate bakka atichi yaallesh namni nama ofii difeensi godhee nama ofii difeensi godhanii nama isii cuunuu chiloo taanu kanaafuu namaa quunnuun dinqaba. Ni torgin kee rakkisa sanumaa yoomaatuu ka gootu taate ansii quunnee jira yoo akka tasaa baalee roobee dhufe bannaati na eeggadhu natti hin bu'in. Annaa mallee waan obboleessu abshir simma minxaabii diimaa siyaafee minxaabii diimaa afnee si taqabballaa siyaaf shakin jedhin inshaallah. La roobee nu jala jirti simmaat ambaasaadara shakin jedhin. Anin imanam tukina malee ani naalle aftanii nam fila wannoon jedhina lalleen eegina ani imanam tukina bakka inni salaam noon falligoo shatat jedhee seenee shatat jedhee ba'uu fedha sii galee. Sisi manna wallahi sisi manna su. Anyways, sisi manna meeqatu ati karaa dhugaa deeggaraa jirta bar ati karaa dhugaa deeggaraa jirta meeqatu akka nama asii yookaan qabsaahee yookaan biyya tana chiggirii argee yookaan biyyi darartee baheetitu meeqatu achi taa'eetiin Itoophiyaa tana qoshooshee haasayaa jira. Ati takka waan dhugaa maleellee haasoyteellee hin beektu dhugaa jiru likki namatti himta waan ta'eef ati dhufiitiin dantee akka salphaatti dhuftee akka salphaatti hin deemtu godhi shakin jedhini. Nama dhugaa kanan jajjabeessina dhugaarra dhaabanne. Abshir galatoome hedduu galatoome ulfaadhu warra zalaa wacuu viidiyoo alaalanii bahuu isaa taayaacho
Indagayin sinje bartanin indagayin. Tiisi nakkanumaan jetti. Zimbi bibaza antin ay kaftin. Awwacu amma sanii miti amma wanni ati gootu lol amaana wannan sitti dhaamadu mucaa gorsi. Lijuu mikiri asfalligawal. Namni mana seensisee gastii seensisee sheekamee ebaluun arrabse ebaluun dhayi jedhee siyaasa keessa isa galcha. Waan hin taane afaanii fuudhan. Waytinni achi alba'u namni waraaba. Wanni inni waraabamaa jiru sun miidiyaarra deema. Sigalee ልጁ ያለ እውቀት ነው ስሜታዊ ሆኖ ነው የሚያወራው በስሜት ደግሞ ምንም የሚቀየር ነገር የለም ህይወትን ነው የምታበላሽው ከነጎርሲ ሲገለ waan akkasii barumsa irraa fudhatee raa inni nutti hin deebi'u waan akkasii amma baay'ee barumsa irraa fudhatee inni nutti deebi'u asirraa nama arrabsu asirraa abbaa arge jala seenee baxaraanii quwwan akkasii hin jiru sirraahee jira inni illee haga tokko inshallah kana caala sirraahaa gastii ofiitiin banatee dhufaa waan taphatuu qabu taphateetu babaa malee akka dur isaan inni illee ittiin deebi'u Abuni ni nama turuudha godhi inshallah hin sirraa wallahi hin sirreessina walumaan sirreessina nama sirraa ullee mucaa Bakka gorsa sirreessa maaliifi nutillee wanni asirraatti dubbannu yoo inni waan tokko balleessu yoo inni waan hin taane dalagu yoo nasraa iftar amma dura waliin dubbannee gastii namaa keessatti mana bannee yoo nasraa naasarra wallan jennee sadarkaa sanii dubbanne guyyaa lama noolle guyyaa sadaffaa እዛው ተገኘ በቃ ታው ነው አኑ ጀላፌ mana wayititti bar yoona nagar innaara gillataalen jennee dubbannee xumurre boodofuma waa cambuu eegalechaadha namni hundi jalaafe igale waan akkasii adalagatu yoona siraa lamin umati qorraa kaya wannoodha waa cambuun waa laaquun jima maqamaa oolanii manuma shiishaa oolanii bulanii oma argan baalaguun hiyootuun omiqqaxxafamu lubbuun yoo ati kabajatti lubbuun ta'e dheertuu sii bulti yoo ati kabajatti hin goone lubbuun ta'e akkamii akka baddu hin beektu sii gale kanaafi gorsa akkasi wanno goda እና ገለቶሚ ሮዚ ስላወኩሽ ደስ ብሎኛል በዚህ አጋጣሚ አናፈትሌ ወልበሬ ጀራ ማዲን አሽሬ ወላሂ ና ጀራድ ማለት ማጋን መስዱ ቢሰና ሲያርጌ ዱፈ ያየ ኦልፋድ ናሞኒ ቪዲዮ ጀራ አርጉ በርባዳ ሮዛ ጀለ ሴናቲ የ3 ደቂቃ ምናምን ቪዲዮ አለ ጎምኛት ጎዳ ዋን ሼካር ጎባሳ ቱረለ ኤኖ ከይሲሰለ ማሊ ፈኪ ደመለ ኤኖ ከገዲሰለ አሳ ቱረቻዳ ሶ ሂዱና ጎምኛት ጎዳ ላላ ቪዲዮ እሲ ጀለ ሮዛ ሙጀቲ አማ ተነጀለ ሴና ቡፋው ቦሌሰ ሲራ ኦፍ እንደገይና ሲጀመር ዋታ ከሲኒሙ ሼካሮቤ ሙጫ ከነ ወጥመዲ ወይ ኬስ ሴንሲሲ አከ ሙጫን ኩንዱ በርባዳ ማሊ ፊቤተኒ ለፋ አባን ዲሴፊ ቢራዱ እቱጅራ ቀቤኒ ወልቲ ቀበን ካጋማ ፈራይዳን አዳኒን ቆዳቲን ካጋማ ከናቱ ከናቲ ከናከ ሰኒቲን ጀዲን ካሃማ አጋማቲ ሼካማ ሮቤ ኩን ኢረጨፈሩ ለፋሰንቱ ጅራ maal godha siyaasa garagaratiin waan garagaratiin wali dhaye mucaa kana rakkoo keessa seensise yaannin mareet lafa magaalaan irra ga'e lafa hektaara meeqa እሱን ለብቻው ሊበላ ይፈልጋል ሶ maal gochuu jira waa hundatti namni mucaa kana oofaa jiru arraballee namni barsiiseessa waan intaani namni mucaa kana rakkootti oofaa jiru sheekaa roobeetechaadha waan inni asirraa of dheengadda maal jedhee booyaa ture haadhatiyya sakkaree alaagalee tumaa jedhe abbo bar sheekaa roobeettode abuuniin sakkaree alaagalee haadhatiyya tumaa jedhe kuyyaa lama dura maal jedhe du'ee jedhe wayitatti bilbilee gaafa nu taaziyaa taa'aa jirredhe namni obboleessa ofiititti kana hunda falfala amma dura yeroo lama hiisise nutu asirraa iyyee sagalee ta'eefi baasechaadha osoo walitti lollu osoo wal arrabsinu sheekaan roobee wanni barbaadu mucaa kanas dha'ee achi dha'ee homa godhe yookaan mucaan kun akka ajjeefamu yookaan murtiin waggaa meeqaa itti haa murteeffamu yookaan mucaan maraatee bakka shoxii ta'ee akka deemu barbaadachaadha lafa san kophaa ofiititti fudhachuudhaaf sigale yaannin mareet bichaa'uun lama bilaat wanni mucaa kana ittiin dhiibne jiru sheekonni luuxiin ganda keessa deemtommoo mucaa kanaaf lafa abbaa keetiitii qoodiif hin jettuuni raasuu bichaan nuyi tattaqqameallo kun kadhattuun ganduma namaa keessa deemee makadhatachaadha kadhaa keessa akka ba'u lafa guddaa qaban san hiiree fi dalagatee haa nyaatu mucaan simpilizaat lafa hektaara meeqaa dhiisee fi biraa du'e abbaan lafti sun walakkatti addaan godhamee fi kunillee dalagatee sunillee dalagatee jiraachuudha already lafti ammoo magaalaan irra ga'ee jira lafti kaareen 200 600 gurguramu jira lafti warra lafa kana hiruu fi qaba lafa kana hiruu diddaa mucaa kana yakka garagaraatitti oofaa jira holola garagaraa keessa galchaa jira akka mucaan namootaan wal dhabee jibbamu akka mucaan rakkoo adda addaa keessa jiru akka mucaan kun shoxxi ta'ee maraatee wanno jedhu ka keessa galchaa jiru isa
nama sakkaree haadhatii tuma jedhee sadarkaa haadhatu muutittuyyuu irratti wannoo dalagechaadha. Beeksisa irra hojjete akka mucaan jibbamu akka mucaan mataan tuqamu. Kanaaf qabaa irraa fuudhaa fi lafa isaa mucaan wanni ta'e tokko hin jiru. Sartoo hiika irbata. Yoo kaareen kumni tokkollee ka ga'u taate kaaree 400-500 gurguratee taan irra mana ijaaratee taan ittiin dalagachuu danda'a hiika irbatan. Iska machee no milamno iska machee no suuqii namaa seenee hin bayu waga jaakeetti naa bittanii jedha. Yabbaatu mareet baqii alla. Baqii. Yoo diqqaati lafa hektaara 8-9 qaban roobe akkabaabitti. Kammaan magaalaa nama irra ga'eeyyuu hektaara 2 ta'a. Ka haxiramee taa'u. Kazaa istoo dirshaa'un. Iska machee no namni kakadhatu. Wanni nu dubbannu kana. Erga abbaan kee qabeenya si dhiisee du'e lafa qabeenya san irratti kaan gurguradhu kaan itti fayyadamii itti nama ta'e takka yarbata. Kanaaf luuxiin suni shookaa gobbaa suni shookaa roobee suni ana gowwan demba ብሎክ ነው መጥቶ ሹጣም ልጅ ደሞ ወሎ ይሳደባል እንዴ ጥቢ ከዚህ አስቀያሚ ከናፉ ሾካ ሮቤ ሱኒ lafa qooduu fi qaba mucaa kana lafa abbaan dhiisee fi deeme qooduu fi qaba injijjiirama mucaan in dalagata akka mucaan jijjiiramu barbaanna warroonni amma sheekaan hidhame sheekaa gobbaa firii maali jettan sun akka inni qooduuf godhe akka inni lafa san qooduuf godhe hidhaan temba block kana wanni jiru jechaadha tana qofu falli jiru sheekaa roobee lafa san qoodee fi sheekaa gobbaa akka irra dalagatee jiraatu gochuudha kanaan ala falli biraan jiru sheekaa gobbaa halkanii guyyaa suuquma keessa dhaabatee kadhatee moobaayilii bitamee fi jaakeettiin bitamee fi suufni bitamee fi akkasi jiraachuu hin danda'u akka inni itti jiraachuu danda'u lafa abbaan dhiisee fi deeme sheekaa roobee irraa walakkaa qoodanii fi sunillee dalagatee haa jiraatu kunillee dalagatee haa jiraatu. Eenyu lafa abbaa ofii dhaalee eenyu lafa abbaa ofii dhaaluu dadhaba. Ganama galgala ajandaa irratti godhee mucaa xiqqeessee mucaa miira garagaraa keessa galchee maal jiraadha deengadda. Iidaaf mana isaa dhaqee shugguxii wannoorra kaa'eetii nyaata na dhoorgeedhe na sodaachisee baacaan kunillee shugguxii wannoorra yoo ta'etti min chigiraallo lamin ifaraal. Wandi lija aydeለም እንደ shugguxii way utaalte wanno gooti. Sooma irraa hiikuu iida mana isaa dhaqee shugguxii xarabbeeza irra kaa'ee gara nyaata nyaadhuun dhabe. Sigale? Kanaaf waan akkanaa keessaa bayuu danda'uudha qabnaadha. Tunoo maana ergatti meem qafaafiin. Min ona shino. Aysa mabaki sagalen kan jiru. Yoosi ergamaan rakkoo qaba amman dhagaamu. Amman dhagaamu qara maal minuutii gootee hunda goote. Family wajjin iyyaa ole kanaaf. Enna maasikaa suuta nyaadhu gaa maal zarii sirraa fitte maasikaan. Qoricha nyaataara maaskitam. Qoricha maali? Dawaa ilkaanii. Dawaa ilkaanii achi booda laaf irraa bu'iitii nyaadhuutii deemika. Minti maslaallechi banaata distii wayi. Nama rarrabsinati. Si dhufee si gara faare? Kottoo dandeetti. Banna silki keessaa achi sii gaa banne nu liqimsuu geette wada waalaan tuba. Basma waldama ammas kuusa. Wush. Xiqqoo duuba siiki. Hinga maal irraa goota kun hinga. Asin seeniin kaa seente thank you bibi. Seente barna bira dhufte kottu kaa na ciniini kottu. Kottu ajjaadhu kun ofi jirino. Yalla. Ya Rabbi kiyaanu maalo. Maana ergite ati maal barbaadde? Lammisi ergachuu hin danda'u. Maal la ergattani way geemii taphaddaa. Maal gochaa geemii taphaddaa. Nama raggati. Thank you. Amma soo jaarsi keessi arge danyuusi sun wayitaatti nama dhungattu kana maal jedha? Jaarsa qabuan. Jaarsa maal qabdu? Abbaa Abdillah maal goota na jala dhufte. Muu jala na jala dhufuu keeti. Achi anatu asiin hin galchine achiin ol baaftee na raggatuuf akka hin galchine faaraa kana.
Eela dhufe godhe. Badana bichaafaa laaskitaa. Badana bichaafaa kondobii. Maana boota itti si argee si arrabsu si barbaadu jira. An beekan yoo mallaale gara yoo mallaale. Wayituma tolluuti beeke. Yaa Wayituma tichiisente beeka. yoo san beentee jaartiitii yatune an waan fufurdaa malee qaqallaa akka jaalladhin beektaami. Ati afachi yoo an jaartii teetii wal sin lolchiisin bada dibbee garaa dibbee. Jaartiitii yatune konka. Abboo ummata kiyya waan akkamiin bu'anii mina baatee loolane. Anchi ura jiinda gabbaashfannaatish. Bu'i nama buusuun dha. Waan namni si argatu hin danda'u maana argate jedha bara. Leeshitti hin arganneen. Ura jiibannaash nama buusuun danda'u akkatti buusu. Kana namicha afaan kondomii dhiisii biraa bu'i Samiiriyyee waliin dhufnaa kottu. Bu'i. Nama guddaadha sin arrabsu ani dee. Maal nan arrabsine kalee eeda maal lagoote kalee maal lagoote. Anaadha manaa kee kabaja wallahi sin arrabsu. Agam la arrabsite rabbii dhimuu beekiyya na garaftee. Dibbee garaa dibbee. Kuuloo amma maal jedha arta dammana dibu jirtaa. Anaadha manaa kee kabaja beetaadha manaa teetiin sirrii wal kabanya kanaaf waasiin hin jedhu. Samiira bannaash na buusi bannaati shindoluu lamni. Rabbii yadhi maqaana nyaatte eebade uu maqaana nyaatte na buusiya. Hin danda'u na buusi bannaati. Na buusi jettee Mubaarak. Irraa bu'in hadha Samiira lubbuu itti fidi. Bakka Samiraa si jaaladhaan uummata barnoota barsiisa. Wallaahi buusi Samiira hadha lubbuu itti fidi rabbii yadhi. Daksi argadee barmuu maal taate? Gadi buusin hadha kaasitti argadde. Geemiin taphadhu kaa'anii koo geema lichaatu. Mee haa buu hadha. Taphadhu chaalenjii dalaasiisa mala geemii taphachuuf itti hin argine bara. Ennaa chaalenjii bakka duraan nama 400 na bira jira ayyee 100 gara keechi tareeyye tarani already. Nama hakkii kiyya mala hakkii nama waa tokko naan godhu ana jala dhufee. Yemina abbaa shakkinu haale shakkiitii yemala ilaalechimdee. Hin bu'in Samiira. Yemina abbaa akkana illee hin bu'aan si jamar hin bu'u biraa mee abuu numti. Haga mana dhaabsee ba'u takka haga. Wallahi cufee bana si jamar yoo cufee manni kee baay'ee bana. Wallahi manni si kalawame. Wallahi jijjiirame. Deengadda buusee beektaa nama wallahi mana jalaa jijjiirame.